yookaan qorataa saayinsiiti jechuudha. Tokko qofaa hojjedha. Lama hojjetu taanaan lamaan eenyullee hanga har'aatti lama hojjetee kamillee hojjetee yuutuubeeradha taanaan dooktara dadhabaadha jechuudha. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Nama ergaa guddaa akkasumallee barnoota dhalootaaf illee bu'aa buusuu nama danda'udha. As keessaa anuu osoo isitti numiin dhaggeeffataa jirtu waan ta'eef isiniyyuu ni hubattu. Kanaafuu dhaqaatii firoonfadhaa isiniin jedha. Barataadha moo hojjetaadha? Ani yeroodhaaf guutummaatti barataa yookaan hojjetaa jedhee ibsuuf yoo na rakkise iyyuu barnoota koo marsaa jalqabaa yookaan kan digirii jalqabaa erga xumuree waggaa 4 xumureera. Akkuma xumureen immoo gara hojii mootummaatti waan seeneef hojjetaadhaan waggaa 4 tajaajila jechuudha. Tarii ji'oota muraasa booda waan ji'a 2 guunne booda barataa ta'uu hin danda'a jedhee waan yaaduuf tarii hojjetummaan akka jirutti ta'e tarii maqaa barataa kanas dabalachuu danda'a jedhee waan ani yaaduuf akka sanatti ittiin jedhu. Yaa gabaabumatti hojjetaadha yookaan qorataa saayinsiiti jechuudha. Tole barataadhas hojjetaadhas jechuudha lachuu maaliif ree? Barnoota keessaa baheera jechuun digirii lammaffaadha kanan barachuutti jiru. Eegalee jira of course eegalee yeroo darbe barsaa yuunivarsiitii yeroo ture digirii lammaffaa kun galmaa eegalee samsee tokko baradhe. As ministeera antinirraa xalayaan naga'e akkan gara instituutii qorannoo saayinsii biyyoolessaatti dhufuuf na gaafatanii sana booda illee eeyyamama waan ta'eef gara sanatti dhufe qoratummaa yookaan tamaramaariidhaan hanga ammaatti tajaajilaa jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti hojjetaadha. Tarii gaafa barataa taane immoo isin beeksisa. Barataas taane jechuudha. Tole barnoonni dhaabbii hin qabu. Jireenyuma dhala namaaf illee barnoonni barbaachisaadha. Sammuu namaaf illee jechuudha. Haa ta'u malee hojjetaadha innee qabannee bira darbinaa jechuudha. Wayyuu? Sanatti walii galluure. Dhalli namaa carraati immoo hojjetee jijjiiramuu danda'a jettee yaadda. Isa kana tokko deeggaruu hin danda'u. Carraanis ni jira hojjetees jiraachuu danda'a. Tokko tokko carrumti kan hojjetin carrumti kana jijjiirama. Tokko tokko qofaa siin jechuudha harki caalaan namaa jechuudha hojjeteef osoo hin taane carraadhuma jijjiirama. Ana dabaleetee jechuudha. Anantu xiqqaattu carriitti nan qaba beektaa. Anii fi carraanii akka walitti siqna. Lafa baay'eetti na carroomsiteetti beektaa carroomti lafa gadi bu'aa ta'etti akkuma carraa taate irra buuteetti beekte. Sanumaaf carrittiinis bareedduudha. Carraan biddeena nama nyaachisti malee maal nama argachiistodhani. Beekaa nama taasistu. Beekaa nama taasistodhani. Beekaan immoo yaa hojjetanii beekumsatti immoo dhufu jechuudha rakkoon hin jiru sanaaf. Egaa hojjetanii. Jettere? Hojjetanii dhufuun ni danda'ama. Kanaaf kallattii lamaan iyyuudha jechuudha. Lamuma isaadha. Anaan garuu lamaan isaanii carraanis hojiinis hojjedhee lafan itti xiyyeeffannoo kennetti wanta itti dhama'e baay'een isaanii na gargaareera. Gara guddinaatti na geessanii jirani. Isaan biratti immoo iddoon karaa guddinaa deemuu osoo hojjedhu achuma keessa lafatti immoo carraan fuula koo na jijjiirsiisee gara gaariitti na geessee illee jira. Sanaaf kanaan carraa fi hojii addan baasu. Isaan hiriyootaadha. Akkuma waliif hiriyyaa ta'an anaafis hiriyyaadha. Hiriyyaa moo haadha manaa qabdaa jedha. Akkasuma amala shamarranii kanatti jibbitu kanatti jaallattu maalidha? Gaaffiin gola nama baay'ee lakkooftee kun ana biras geesse. Haa ta'u gabaabsee deebii kennaaf. Hiriyyaa qabaa maal?
Ani haadha manaa seera qabeessa yookaan fuudhee gaa'ela dhaabbadhe hin qabu. Maal jettu? Inni lammataan hiriyaa yookaan kaadhimaa karaa qabate hin qabaa jechuudha. Kaadhima qabdaa jechuudha gabaabsine. Hiriyaa jechuun isheedhuman kaadhimadha jedhee yaada. Kaadhiman qabaa jedheera. Namoonni dhaqxanii mucaa hin tuttuqiina isin jechuu barbaada. Akkasuma amala shamarrirraa waan ati jaallattu waan ati jibbitu. Amala shamarranii baay'ee obsu, baay'ee gorsu, baay'ee karoorsu, baay'ee deebisu. Akkuma baay'ee karoorsan, akkuma baay'ee obsan, baay'ee obsus. Arrabaaf hin jenne yoo wayyu. Baay'een kabajan qabaafi dubartootaaf yookaan shamarranii amala isaan jaallatan nan jaalladha. Kana jechuun amala gadhee isaan ittiin qaban nan jajaaf jechuu miti. Danda'ummaan isaanii, kunuunsuun isaanii, qabuun, nama qabuun, ogummaadhaan booji'uun waan baay'een amala baay'een isaan irraa jaalladha. Kana jechuun hundatu amala kana qaba. Warri hin qabne immoo itti yaadu. Amala nan irraa jibbu soba. Tokkittii soba argeenaan inni natti himame dhibbisaan guutummaan sobatti fudhadhaan takkitti argeenaan. Haqa ishee jechuudha. Wantaan sobame tokkitti argeenaan boru isaa kunoo har'a na sobuu kee miti boru si amanuu dhabu kutti hin gaddamu maal jedhamu san akka sanadhaan. Har'a tokko isa dhugaasa jechuudha. Isuma dhugaasa har'a tokko na sobameenaan boru doorma waanuma feeti natti himteen isin. Akkanumatti natti mul'isu keessi yoo iyya malee sana malee. Adiinaan adii gurraachaan gurraacha walitti dabalee keelloo dhagadhan naallee gurfa masumatti na udee naajjeessa malee. Sanaaf soban jaalladhu lammaffaan fafa keessaadha. Ani akka kanadha, ani akka sanadha, ani akka sanadha of shoosheshoo jechuudha amala hin qabne ofitti maxxansu gaarii. Sadi amalan jibbu yeroo fakkaachuu yeroof bakka yeroodhumaaf bakka itti lafa jiranitti yeroo keessa jiran sanaaf bakka keessa jiran sana fakkaachuu baay'ee jibbu. Kun immoo amala durboota baay'ee waan ta'eef lafan itti gochuu barbaada. Lafan itti of eeggannoo akka kanatti of qollofee ta'a lafa akka sanatti. Baay'ee ibsu baay'een kenna sirriitti dubbittiin baay'eedha. Inni kan biraani mootirraa maalan jibbaa durba daandirra ooltu hin jaallu. Yookaan durba miilla dheerattuudha Oromoo. Baay'ee haasaa jaallatti. Beekamuuf qofa. Beekamtiif qofa kan fiigdu jechuudha. Ani amma dhimma beekamtiif tasuma hin yaadu. Yeroon garuu waan hojjettu garuu beekamtiif si oola. Beekamtiidhaaf tasan hojjedhu. Inni hojjedhu garuu yaada isaa si beeksisa. Hojii koo sana qofaan hojjedha. Hojiin koo sana immoo na beeksisa. Garuu hojii koo sana dhiisee beekamuuf fiiga waan ta'e beekamtii fi ani karaa itti bira darbinaa jechuudha. Durba daandirra oolan na argaa baay'isan. Natti hin tolanii. Kana jechuun isaan jibbachuun amala isaaniidha. Isaanitti toledha. Waan shamarree jiru jechuudha. Ani shamartee shamarraniif hin qabu waan ati jette wanta keessaa hin sobamne jechuudha. Akkasuma warroonni dhaggeeffataa ta'e illee komii yoo qabaatan koomenti irratti gochuu dandeessu. Shamarran waan garaadha qabanii ni himu malee hin dhoksan jechuudha. Dhuguma ishee waan garaa qaban ni himu jechuudha. As qabaachi qabaa dibbiqii isaanii naqanii dhugaama jirtudha. Fafakkeessaa kana immoo dhuguma iyyee shamarran yeroo baay'ee irratti hin baay'ata. Waan ofii hin qabne fa'aa ofirra fuudhanii ni kaa'ama jechuudha. Isa kana immoo akka hin jaallanne akkasumallee nullee hin fayyadu jechuudha. Diiteen isaa himee jira Oromiyaan jechuudha. Kanaafiyyuu amala keessanii shamarrochee ittiin mufattanii nattillee mufattan allee nan murteessa waan ta'eef jechuudha. Sababni isaayyuu
saban shawara ta'ee fi isiniif qabuu hin danda'u. Waan irraa jaallatus waan irraa jibbus tokko lamaan lafa kaa'eera. Dhugaa hin haalamnedha jechuudha. Ani Oromiyaaf sobee qabuu miti jechuudha. Mudannoo keessaa kan yeroo baay'ee gaafa yaadattu ofitti kofaltu maalidha? Nuuf qooduu dandeessaa jedha. Jireenya keetti mudannoo si mudate jechuudha. Mudannoo kana baay'eedha. Mudannoo hin daganne garuu mudannoo sabiin qaba. Jechuun tasuma sammuu koo keessaa wanta hin banne jechuudha. Mudannoon nama kofalchiisu guyyaa tokkodha. Baadiyyaatti jechuudha yookaan lafa dhaloota kootaa iskilii yeroo baradhu. Yaa jaallanna ijoollee wajjin nama sadii nama lama fataan hiriyaa baay'ee wal jaalannu faana ijoollee dhiiraa faana halkan yaa. Gaaf kanatti hiriyaan koo tokko lafa hidhee naan jedhee na fuudhee deeme. Gaza lafa ta'e deemnee nama eegna jechuun nama beellamaniiru isaanii. Gaza nama agarsiisu. Achumaan namni sun kophaan dhufne ijoollee faana dhufanii. Gaza isaanii naasa warra abbaa dhimmaati. An callisee uuman qorra keessa ta'a. Gaza namni abbicha abbaa dhimmaa kana ta'e anis ittiin dubbadhu. Isaanis ittiin dubbatan itti nama keenya. Gaza ijoollee naasa'uu nuti waan isaanii dhaggeeffannu kana isin naasa'u nama teenya qorra keessa qorre. Gaza edaa bineensa naannoo keenya jiran nuti nagarre. Yookaan waraabessa jechuudha. Inni dursee nu arge waan ta'eef birqaa nurra buuseera. Gaza inuma teenya. Maal jiraatu? Bineensa jechuudha yookaan bineensa jedhaman bira waraabessa jedhan jechuudha. Ijoollee ta'aa jira akkanuma nuun achi jechuudha hin argine. Gaza caakkaan akka jedhu kan biratti bobbaayoo bobboof jedhan shayyoodhaan akkana biratti caakkaan naqa jedhee akka naqa jedhee urfa wayii taa'ee yoonas deemu guchurra dheetaa bineensadha. Maali asiisee dhuftee ani kochuu teessan seeyin jedheen ani mucayyoo dhuman see. Inni bineensa. Kaza yoon akkanatti ilaalu qucurratee mataa. Mucayyoon abbamaan mucayyoon maaqoostaa maaqaldaa hin dubbattu na jiraadhe yoon akkana jedhu bineensi. Caalaa baay'een qophe idoonuma antanii jedheen yaa'u na nyaata dheeruma niyyee akka. Mudannoo ajaa'ibaati. Kana fakkaataa kan isinii wajjin keessummaa ta'ee dhiyaatee yaadaa fi ibsa bal'aa isiniif kennaa kan ture. Akkasuma mudannoo nama kofalchiisuu fi boriif illee barnoota kan ta'u kan dabarsaa ture. Obboleessa keenya Oromiyaa Moosisaadha. Asumarraan ammallee waan isiniin jedhu subscribe godhuu maatii gochuu hin dagatiina. Mana isaatti qoosaa seenaa akkasuma afoollee walalollee ni argattu jechuudha. Nama yeroo baay'ee live irratti illee yeroo hedduu ijoollee bohaasuudha. Namni kun ni beektu jechuudha. Namoonni hin beekne subscribe godhaa. Jajjabeessa nama lafaa ol dhufaati waan ta'eef jechuudha. Jajjabeessuun immoo dirqama keenya dirqama Oromummaati waan ta'eef jechuudha. Ofuma Oromoo sirra jechuudha. Hojiitti hiikuun isa hangafaati. Kanaafuu obboleessi keenya kana jajjabeessuu qabna isiniin jechuu barbaada. Kan isin faana ture immoo ana Saaroon Tubiidhaa. Waan nu dhaggeeffataa turtaniif immoo guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma ammallee dhaamsaa fi akkasumallee nagaa yoo itti dhaammachuu barbaade carraan siif kenna. Dhaamsa jechuun cufaa dubbii jechuudha. Nuu cufii akkana nuun jedhe jechuudha. Ergaan garuu wanta ani isin jedhu yoo kamitti waan hojjettanitti cimaatee hojjedha. Garuu waan hojjettan sana adda baafadha. Tokko qofaa hojjedha. Lama hojjetu taanaan lamaan eenyullee hanga har'aatti lama hojjetee kan milkaa'e tokkollee akka hin jirre isni. Dooktara haa ta'u dooktara hojjetee yuutuubeeradha taanaan dooktara dadhabaadha jechuudha. Dooktara dadhabaadha jechuudha. Akkuma barbaadan fudhadha. Dooktaroota ciccimoodha warri jedhan yuutuubeerra jira.
Doktorota beekamoodha jedhamanii warri maqaa qaban baay'ee bakka namoota fayyisuudhaan qabee qaban yuutuubii qaban. Sooshaal miidiyaa illee qaban. Ijoolleen baay'ee barnoota beekaman bilbila illee qaban baay'ee isaanii. Sooshaal miidiyaa kamillee fayyadamu. Baay'ina isaaniitiin jechuudha. Harki caalaa isaanii godhan. Ijoolleen adda duree ta'anii dursan. Namoota bebbeekamoo atileetota akkasumas abboota qabeenyaa baay'ee gurguddoo isaanii fudhatte immoo akkasumas sooshaal miidiyaan qaban. Warra maan qabne nuti immoo sooshaal miidiyaa kuma qabna. Lafta itti bituu wal jaalatan jechuudha. Waan hojjennu sana addaan baafan jechuudha. Isaan qabeenya kuma akka itti tuulataniiru nuti sooshaal miidiyaa kuma akka itti tuulataniiru. Isaan dhaabbata feesbuukii bitataniiru, dhaabbata tiwiitarii bitataniiru, dhaabbata yuutuubii hojjetatanii ittiin hidhataniiru. Immoo asii isa daawwanneetu birrii keenya fitaa oolla isaaniif biizinesii dalagaa oolla jechuudha. Addaan baafanne. Kana jechuun asirra ooluun bu'aa hin qabu jechuudha. Bu'aa qaba garuu itti cennee hojjechuu qaba. Yeroo keenyatti kennuu qabna akka gochuu qabna. Waan goonu sana immoo qulqullinaan dalaguu qabna. Inni sadaffaan kutannoo qabaadha. Shakkatiina. Takka eegala, takka lafa kaa'aa, takka nan hojjedha, kan isaa. Waliin makiinaa jabaadhaaf fuulduratti deemaa hojjedha isiniin jedha dhaamsi kiyya gabaabduudha. Akkuma kiyya gabaabbatti, akkuma kiyyaan qabadha. Yeroo gaarii.